جولين جروبي هداني كراك يستين فيديو سيد إيه ترجعي سجل اللي ناكري مشوت الجرجاري نندرة تمام الجرجارات إجروان جرجار أبي وسلطاني نتم جتو أبي إنيس جرومو بور إفتان وسوجرو ندو تيجي ربي جنة أنا جمتيسو هندوته تاتي حكيمين كي تاتي وان قبوتو تفيد إيه وشيء سندي بدينا تتفرج مال الجنان أسوأ بيلا ما قولوا أسوأ برو إفتانلو والله وان دوتو سي والله وان هنقلت ركوان أنو من بديك يرت إسين دوتي تكتينا ما تيجي نحشة تروي هذا فبا غرغارا ليستروج تشوف برسيسي غرو أنا كارك كراتي نرجعي أنا كارك كراتي نرجعي نموكي نرجعي يا ودراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota tokkummaatti hubachaa jirtu bakka jiraattan bakka nagaan gara chaanaalii tokkummaatti hubachaa jirtan isiniin jala namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan egaa laayik sheerii sabskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalamaan isiniin jala guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bakka isin jirtan maratti nagaa fayyaa sinaa godhu. Rabbiin soomana kana soomana gaarii nama nagaadhaan soomee baasee waan niyyate hundumaa keessatti argate waan sodaate hundaa keessatti najaa bahee inshallah isa dhufummoo waan qabnu hundatti nagaadhaan fayyaadhaan maatii keenya wajjin nama soomu Rabbiin nu haa godhu isiniin jedha. Egaa obboleettii tokko viidiyoo akkuma jalqaba irratti argitanii obboleettii keenya Kaamilaa fi obboleessa keenya Abdii Geetaachoo jechuudha. Mudannoo kana namuma gadi ba'ee dubbatu dhibe malee namoonni mana isaanii keessaa hin qabne hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana ergan argee wallaahi imimmaan kan koo qabachuu hin dandeenye jechuudha. Baay'ee tokko garaa nama nyaata baay'ee tokko garaa nama gubaa namni hadha fayyaan jiru boruu waan nurra ga'u hin beeknu jechuudha. Gizee fayyaa qabnu iddoo fayyaa kan keenya hin beeknu jechuudha. Obboleessi keenya kun anaafis isiniifis nama hundaafuu obboleessa jechuudha. Obboleessa jechuun nama garaa haadhaaf abbaa ofii keessaa qofa wajjiniin bahee miti jechuudha. Uummanni muumintitti kan ta'e hundinuu finyoo laa ilaaha illallah walitti nu hidhe hundinuu obbolaadha jechuudha. Ana ta'ee sis ta'ee otoo mucaan kun obboleessa keenya ta'ee jedheeti namni tokko jechuudha irraa hin hafu akkuma isaan kana boohee waan qabutti bitatee gargaaree fayyifata jechuudha. Egaa obboloota koo nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha jechuudha. Namoonni viidiyoo kana hin daawwanne Abdii Geetaachoo Abbabee jedhaatii jala seenaa dhaqaatii daawwadhaa jechuudha. Obboleessi keenya kun baay'ee dhukkubsatee gargaarsa nurra barbaadaa jira waan ta'eef hundi kan keenya iyyuu waan qabnu namni hin qabne immoo namni hundi qaba jechuu otoo hin taane namoonni immoo hin qabne du'aayii keessaniin akka bira dhaabbattanii yaada keessaniin bira dhaabbattanii obboleessa keenya kana Rabbiin inshaallah raamadaana kana keessa du'aayii gooneef jennaan akka nuu fayyisu gargaaruun gargaarsa maallaqaa qofaa miti jechuudha. Akkuma obboleettiin keenya Kaamilaan illee Rabbiin obboleettii kan kee jannatal firdoosiin siif haa badhaasu akkuma isiin dubbatte jechuudha. Mudannoon kun anallee na mudatee jira jechuudha obboloota koo. Kana dura yeroo inni biyya jiru jechuudha toon biyyaan bahee nama biyya ormaa irra hin jira toon biyyaa hin bahin dura akkoon koo tokko na jalaa dulloomanii baay'ee ni dhukkuba ture dulloomanii jiran jechuudha. Hin beektanii jireenya biyyaa. Hadha bora naqee dubbisa qanii tokkitti muqanii lama qofa dhaqee dubbise hadha bora naqee dubbisa harka duwwaan naqaatoon jedhu dhiisee biyyaa bahee jechuudha. Eegan biyya ormaallee dhufe hin beektanii jireenyi biyya ormaa kun namaaf hin guutu. Himaayyeen koo baay'ee baqa yeroo hundumaa daraa dawwalii dubbisi salaamtaatti dhaammadhu akkas naan jedhu turanillee salaamtaatti dhaammadha ture. Guyyaa tokkollee hadha bor immoo du'aa hin kadhachiifadhaanii himaayoon ofii kan kooti qaamaan naqee ilaaluu bakka dadhabellee maayyeen godhattee naaf ilaaltu otoo hin jedhu. Rabbiin jannatal firdoosii naaf haa badhaasu isaanillee jechuudha duniyaa kanarraa boqotanii waa gisee duniyaa kanarra jiru namaaf hin guutu harka duwwaan naqaa akkasii otoo jennu jechuudha. Duutii qaxaroo namatti hin kennu otoon immoo yeroon immoo itti qophaa'ee nan gargaaraanii jedhu Rabbiin immoo na jalaa fudhate jechuudha otoon itti hin yaadin akkoo kana jechuudha. Inna wallaahi maaliif yoo jettanii nama gargaaruudhaaf waan bakka wama qabnurraa jechuudha. Wama qabnurraa yoo illi maalillee ta'e jechuudha nama gargaaruuf boruu gisee namni nama biraa deemee jedhe jechuudha. Namatti dhagaame nama gaabbisiisa jechuudha. Ammaani akkoo kana anumti hin beektanii jireenya biyya ormaa harki namaa walii hin gahu
Duniyaan kunis immoo namaaf hin guutu jechuudha. Hadha boruun gargaara, hadha boruun ergee du'aa kadhachiifadha, hadha boruun qaamaan naquu baadhe toon jedhu na jalaa du'anii jechuudha. Egaa obboleessa keenya kana waan qabnu ijoollee waa tokko hin qabne rabbiif rasuulii jenne jechuudha. Du'aayiidhaan biraa dhaabbannu rabbiin obboleessa keenya kana nuuf fayyisu. Itti aansuudhaan immoo wanti ani isinitti himu jechuudha. Obboloota tokko biyya keessa jirtan, biyya alaallee jirtanu maatii keessan hanga qabdaniin sa'aatii qabdanutti akka maatii kan keessan bira dhaabbattanii maatii keessan gargaartan isiniin jechuun barbaada. Akkuma argitan akkaawuntii isaa viidiyoo sana jalaa daawwadha.